Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan namoonni yeroo baay'eedhaaf keessattuu YouTuberoonni haaraan irra deddeebi'anii nagaafataa turan takka YouTube'inis karaa salphaa waan fideef barnoota isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Akkasuma namoonni baay'een haga ammaatti barnoota duraan dabarse irra deddeebitanii nagaafachuu jirtu. Barnoonni isaa dalagamee jira. Gaaffiin keessan irra caalaan channelii kiyya jala seenuudhumaan mata duree playlist jedhu jala yoo seentan mata duree playlist san jala barnoonni wal fakkaatan bakka wal fakkaatutti hidhamee jira. Barnoota WhatsApp, barnoota TikTok, barnoonni Facebook, seer YouTube, seer copyright wal qabate, video editing, barnoonni akkaataa YouTube itti banatanii wal qabatan bakka tokkotti hidhamanii jiru. Achi jala salphaatti argachuu dandeessu. Isiniin jecha eegan barnoota keenya har'aa keessatti irra caalaan keessan video ni daawwattu garuu linkii keessaniif YouTube waliin qabsiiftan linkiidhaaf YouTube wal qabsiisuun faayidaa guddaa qaba. Mata duree abaawotii jala seenuudhumaan namni salphaatti Facebook isin qabdan, TikTok keessan, Telegram keessan, Instagram keessan salphaatti akka argatuuf dirqama linkii keessa YouTube jala kaa'uu qabdu. Akkasuma YouTube keessanii akka inni wal qabataa deemu naannoo isin jirtaniin akkasuma daawwattoota keessanii akka inni wal qabataa deemu gochuu qabdu jechuudha. Duraan Google Chrome irra deemnee waan kana goona turre. Amma garuu karaa salphaatehen YouTube Studio irratti linkii social media keessanii fiddanii YouTube dhaan wal qabsiisuu dandeessu jechuudha. YouTube jala kaawwachuu ni dandeessu. Salphaadha baay'ee. Tokko abaawotii jala galee akka namni argatuuf, lammaffaa immoo akkuma TikTok, Facebook, YouTube keessan jala bakka linkii irra tuquun argachuu danda'a jechuudha. Kana gochuudhaaf YouTube Studio rigaa keessattuu YouTuberoonni haaraan dirqama buufattanii qabaachuu qabdu. YouTube Studio akkuma YouTube banattaniin jechuudha. YT Studio kanarra seenuudhaan salphaatti asirra sirreeffachuu dandeenya jechuudha. YT Studio yookaan immoo YouTube Studio irra erga seennee booda linkii social media finnee YouTube keenya jala kaa'uuf profiiliin keenya gubbaa irratti ni argama. Profiilii keenya sanarra tuqannaa jechuudha. Profiilii keessan irra yeroo tuqattan haala kanaan isinii baasa. Profiilii keessan fuula dura yookaan immoo maqaa keessan fuula dura mallattoon qalamaa takka ni jirti. Mallattoo qalamaa sanarra tuqachuun gara fuula duraa adeemna. Mallattoo qalamaa kanarra tuqannee yeroo deemnu bakka linkii argannaa jechuudha. Mallattoon qalamaa as jirti irra tuyinee deemna. Yeroo deemnu haala kanaan linkii lama jalaa qabdanaan jedha. Linkii sadaffaa arfaffaa itti da'uu waliin ilaallaa jechuudha. Links ka jedhu kanarra Facebook fi TikTok qabdanaan jedha. Mallattoon qalamaa dura isaa jira. Mallattoo qalamaa dura isaa jirurra tuquun gara fuula duraa deemna yookaan immoo achumarra tuquun gara fuula duraa deemna. Rakkina tokkoon qabu links jetti mata dureen isaa. So mallattoo qalamaa kanarra tuyinee yeroo deemnu haala kanaan nu baasa. Facebook fi TikTok galfatteettanaan jedha. Garuu Facebook is akkamitti galchina, TikTok akkamitti galchina, Instagram, Telegram akkamitti galfanna isa jedhu waliin ilaalla. Aadii kana tuyinaa jechuudha. Aadi ka jedhu jala gurraacha'ee mallattoo ida'uutiin ni jira, achira tuyina. Fakkeenyaaf Facebook galchuu yoo barbaadan Facebook jettanii taayitilii irratti barreessitu jechuudha. Facebook jennee gubbaatti barreessita. Ka jalaatto linkii Facebook fidannaa jechuudha. Kanaafuu gidduu tuqnee bahuun ka Facebook barreeffanne waan ta'eef Facebook irra deemnaa jechuudha. Facebook irra seenuudhaan profiilii keessa irra tuyitanii gara fuula duraa adeemtu. Profiilii kanarra tuyitanii isinumatti agarsiisuu fi galfadheen jira. Facebook tuqaan sadii profiilii keessan jala ni jira. Tuqaa sadan kana tuquun gara gajjallaatti copy link ka jedhu ni jira. Linkiin keessan gubbaa isaa jira. Copy link ka jedhu kana tuquudhaan garam deebina? Gara YouTube Studio deemnaa jechuudha. YouTube Studio irra deemuudhaan add URL bakka jedhu sanarratti linkii Facebook keenya galfannaa jechuudha. Erga galfannee booda dan ka jedhu ni jira. Danii tuqnaa jechuudha. Okay, ammallee aadii tuquudhaan Telegramii immoo haa galchinu. Aadii tuyina title ka jedhu kanarra tuyina achirratti Telegram jennee barreessinaa jechuudha. Telegramii galchuu barbaanna taanaan sanaan booda gara Telegramii deemuudhaan linkii Telegramii keenya fudhannee dhufnaa jechuudha. Telegram page yoo qabaattan jechuudha. Sanaan booda profiilii keessan gubbaa tuyitu erga page Telegramii keessan irra seentanii booda linkiin keenya kunoo as gidduu jira. t.me Abdul App tokko jira irra tuyina. Copy link jedhee xumura irratti nuuf fida. Copy link ka jedhu kana tuquun copy godhanneerra gara YouTube Studio deemnaa jechuudha. YouTube Studio irra deemuudhaan linkii copy godhanne sana geessinee itti galchinaa jechuudha. Add arle ka jedhu irratti gubbaatti Telegram jalatti immoo linkii copy godhanne sana itti galfannaa. Dan ka jedhu gurraachaan ni jira. Dan ka jedhu tuqnaa jechuudha. Telegramii gubbaatti jalatti immoo linkii isaa galchinaa jechuudha. Kanaafuu ammallee linkii ka biraa finna. Seevii gochuu keenyaan dura waan maraanii galfannaa jechuudha. Fakkeenyaaf Instagramii fiduu barbaanne taanaan Instagramii irra seenna. Share profile ka jedhu kun ni jira. Share profile ka jedhu kana tuyina salphaadhumatti. Sanaan booda copy ka jedhu jalatti argannaa gidduu irratti copy link ka jedhu kana tuqannaa. Copy linkii yeroo tokko tuquudhaan
gidduu tuqnee baanee garam deemna gara YouTube studio deemna jechuudha. YouTube studio irra deemuudhaan ammas Instagram jennee barreeffannaa aadii tuqna aad ka jedhu kana tuqna gubbaatti Instagram jettanii barreessuu qabdu. Instagramii waan ta'eef yoo Telegramii ta'e Telegram yoo Instagramii ta'e Instagram jennee katabanna. Sanaan booda jalatti liinkii koopii godhannee dhufne sana profaayilii keenya jala profaayilii Instagramii jala san itti galchina. Dan ka jedhu gurraachaan ni jira. Dan ka jedhu sana tuqannaa jechuudha. ammallee kabiraa fiduu barbaannaan ammas aad ka jedhu tuqannaa jechuudha. Liinkii biraa ni qabna taanaan TikTokis barbaannaan edit profile ka jedhu kun ni jira. TikTokii keessan jala seentanii editii tuqna. Copy ka jettu kun kunoo liinkiin keenya tiktok.com isii jettu irruma tuqna. Yeroo turre tuqna ni copy ta'a gara YouTube studio deebinaa jechuudha. Copy godhanneerra waan ta'eef YouTube studio deemuudhaan TikTokis haaluma duraan galchaa turretti galfadheen jira sinumatti agarsiisuuf aad ka jedhu ka ida'uun jiru tuqna. Sanaan booda title ka jedhu irratti TikTok jennee katabannaa jechuudha. Maaliif liinkii TikTokii fudhannee dhufne waan ta'eef aad arlii irratti immoo sana liinkii TikTokii keenya tiktok.com ka jedhuun galfannee aadii goonaa jechuudha. San erga haala kanaan galfannee kaane ka biraa jiraannan fiduu dandeenya. Haga barbaadan fayyadamuu dandeessu. Kanaan booda yoo kabiraa barbaanne aadii tuqna galfannee xumurreerra taanaan garuu seeviin gubbaarra jira. Seef ka jedhu ka gubbaarra jiru tuqannaa jechuudha. Seevi yeroo tuqanne gaa Facebookii liinkii Facebookii, TikTokii liinkii TikTokii, Telegramii liinkii Telegramii, Instagramii liinkii Instagramii hundaayyuu sirriitti keenyarra seevii godhannaa jechuudha. Yeroo seevii godhannu Facebook, TikTok, Telegram, Instagram martinuu dhufee naa seenee jira jechuudha. Chaanaalii jala deemuudhaan haa ilaallu. Chaanaalii jala seenuudhaan salphaadhumatti kara lamaan argachuu danda'a namni chaanaalii keenya jala seenuudhaan. Tokko liinkii irra tuquu danda'a. Lammaffaa immoo bakka descriptioniin katabamu seenuudhaan namni Facebookii barbaade Facebookii jala liinkii isaa jira. Facebookii achumarraan irra dhaqaa jechuudha. TikTokii barbaannaan TikTokii nama sanaa barbaannaan, Telegramii nama sanaa barbaannaan, Instagramii nama sanaa barbaannaan salphaadhumatti asirra tuquudhaan namni kara salphaa ta'een isin argachuu danda'a jechuudha. Ni lammaffaan immoo achuma YouTube keessan jala facebook.com yookaan immoo liinkiin isaa ni jira. Liinkii sana yeroo tuqne liinkii sana Facebook, TikTok, Telegram, Instagram waan isin kaawwattan Twitteris barbaannaan itti dabalachuu dandeessu. Waa isin kaawwattan mara haala kanaan isiniif fiduu danda'a. Haala salphaa ta'e kanaan liinkii social media barbaadan websaayitis ta'u fiddanii achi jala kaa'uudhaan hordoftoota keessan yookaan daawwattoota keessanii wal qunnamuu dandeessu isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinu turtii gaarii nagayaan tura.